ta'anii maal ta'anii ijoollee garaagaraa wajjin wal duukaa haasa'utti kaane firee wajjin walii dawwalutti kaane waan jiru natti himutti ka'ee bakkaana mucaa koo hin gashin slipperiti wayneen jedhe bakka ani nama dhabu isaanii ijoollee kun at least wukkilannaa kennachuu qabu turan at least qabeenyi isaanii sassaabamuu qaba turan akkamittiin hidheen ijoollee wajjin lola kaase hin hafichitti maal an hiriyaa isaanii hin beeku maal hin beeku achi booddee maal godhani gruupii ijaaranii iddoo kanatti taariitti nu gaafachiisuu danda'a I don't know akkam akka ta'e hin beeku seerri social media ulfaataadha horiin bu'uu qaba gadhiisama jedhan akkastiineedhaan irruma qabeen darbeem dubbadha sirriitti isinii gale jedhanii gruupii hidhan birrii meeqa birrii 60,000 ani please waan akka kana akkan goone jedhe waan jaladha wanti kuni waan akka kana akkan goone namni kana fudhadheen gadi baase jedhu hin jiru ijoollee irra jirtu ijoollee dhiiraa irra jirtu nu jalaa sassaabsistu please dhiisaa wanta akkasii kana kuni seera miti gatii ta'eef seera akkastiin birriin fudhatee nama baasu hin jiru I never seen my life baan jedhee ijoolleetiin yoo gargaaruu qabaattan akkasumattiin malee gareetiin horii sassaabanii nama gargaaruun nama gaafachiisa ijoolleen obbolaan kun beekan taanaan an beeka yoo ta'e bakiinoo itti isinitti himu nama gaafachiisa hundu hin beeku beekan jiru ijoolleen keenya immoo miskiina itti namu dhiisaa warra kaan hambisaa maalu jumucaa kana gargaartu taanaan kunoo beekamaadha hiriyoonni isaanii mazgaba fuudhaati nama sadii taate akka jaarsaatti sassaabaati akkastiin gargaara ijoollee kan harka wayyaa jalaatiin please jedhee hin hafee jechaadha kun achi booddee asteeroo ennaan waasiitiin baati jedhaniidhaan akkasii ammas ijoolleen dhiiraan deemina yoo dandeessan dubartii argama maaliif dhiirri yeroo baay'ee gaafa argamu bakkeetti hattuudha jedhama dhiirri si galee dhiirri hattuudha jedhama kunuuf gaddu malee ijoollee dhiiraaf hin gaddan kanaafaan amma of kennee yeroo hunda poolis xaabiyaa eessa namaa dhaqaa'uudha akka nama ijoollee meeqa bakkee keessaatii qabu because obbolota koo gatii ta'aniif namni dhaquufis hin jiru gatii ta'eef ijoollee kanaaf akka garaatti hin dirmatamneef waan hojjetamuu qabu sirriitti irratti hin hojjetamne kuni maaliif waa'ee xabaqaa san at least abdiif jawwisaan of kennanii idda galaniiti maal ta'a obbolaadha warri jedhan gammeen haa ta'u abbuun haa ta'u maal taatu of kennaniif yeroo ta'eeti obboloonni isaanii hoolaa qalatanii re'ee qalatanii foon cuubanii ol gurshaa ba'anii maal kan jedhu gadda guddaan qabaddu kanarratti tokko jedhaan haa qabadha and maaliif tiktookii ol duukaa hojjechuudha qumna garri keessan jedhee mucaa kanaachuu wallaleera ani nama biizinasiidha nama hundumaa amalaan qabachuun qaba garuu dhiiga koddan fabeetta dhugaarra darbuun jaaladhu bataam nama yanta kattagay kanadha achi booddee gaaf tokko galgala irratti akkasuma wal agarree abbuun jira eenyudha mucaan hiriyaansaa tokkos jira moonii taanfaa jiru jechaadha dhufan taa'aniiru annan gaafadheen mee abbuu ዝርዝሪ ባኤ ነመ ዝርዝሪ ባኤ ከነመ ቹና ጠገ በጣም በዛብኝ በቃ ነሚ ዴቢ ከነገሩና ዴቢ ሱንጁ ሜሜ ማሎ ኤኙ ኬሰ ጅራሞ ሲአይዲን ብየ ከናው ስም ዝርዝሪ ነመቲ ነገር ሲሱ አከሚቲኒ በርቴ አቡን ጀሬን ፕሊዝ ኑቲሚ እና ለኪ በቃ ሳዋና ጋፈተን ሂንጁ ሶዬ እጀ akkamitti abbuuka akkamitti guyyaa malabasi tursanii akkamitti baay'idanii ankuun gaafinatti ta'e yookiin kanaan godhin yookiin kanaaf si shakkineedhu waa tokkollee naman gaafatanii yoo jedhe kanan gaafadhe ምንም ነገር ነው ያልነገረን achirra darbine ani jedhe inni ta'e ani ijoolleen kun gargaarsa dhabuu isaaniitti baay'een gadde at least nuun har'a oromoodha waldii ta'uu qabna turre ijoolleen kun ta'anii jiru moonittaan faachaadha amma garuu waan tokko hawwadhamu maal yaaddanii waa'ee qodaa isaanii maal yaaddanii waa'ee suuqii isaanii maal yaaddanii obboleettii xinnoo fiddeetti mucaan kun obboleettii dubbaadha waraqanni isheerraa hojjetameera an jedheen irraan hojjetamne taanaan kootaa dhabdu kootaa kennaafi mucaa kanaaf irraa hojjetamee mucattii kana garuu mana keessan akka hin keenye borganama mucaa kana wal loltuuti mana nama barbaanne gashna yookiin barbaadaati gasha akka walitti aantanitti adaraa gaafadha mucaa kana tokko lammaffammoo qodaasa yoo ta'e feenee fe'amee haa ergamu jedheen yaadee jennaan la akkasiin godhiniiti ijoollee waldaa jirra
ijoollee waldaa kanaas waldaa afaan oromoo sanas fireeyotaa himas himamuuti ijoolleen kun ijoollee keenya bakka waan dhabanii galanii birrii 500 inni bitu 1,000 inni bitu 200 inni bitu 100 inni bitu hundumtuu irraati binnee namni sadii taa'ee masgaba qabatee galmeessee horiin sama qaaqaamee ta'aa fi ijoolleen kun lama du'uun qabanii kana itti himiiti natti himi adaraa bira dhaabbannaati hin jedheen banameera nan banameera garuu iddoo kanarratti maal jedhe abbuuni maaninnan baaybiliidha jedhaniidhan biyyesus how come baaybilii miti wanti kun abadan baaybilii mini akkamittiin baaybiliidha jedhu nan anoon beeku baaybiliidha jedhanii nan de baaybilii nama waldaa kuno iddoo barbaadanitti banaa jedhanii nama eeyyaman nama lafa waldaa kennitu waa'ee baaybiliitiin wantoota siyaasas miti siyaasas immoo akkan taane ani imbaasii gaafadheera ani batakakkalle xayyaquun dhibbatti nama wanta kana ilaallatu dhimmi kun ilaallatu gaafadhee siyaasa miti jedhanii እንዴ ማሊ ደወንቱ በጣም ነው ግራ ይገባኝ አናማ ዋን ኢጆሌን ኩን ኢትገለኒ ስሪት በሩ ዳቡን ከኝ ዩ ጋፊ ጉዳይ ቤቱ በቃ የሆነ ነመ ጋፊን ሳንዴቢኒ ቪዲዮ ከነረቲ ጋፊና አንዴቢኒ ይቻል ከናፍ ገሎ ጋፈዴን ሲቲ ማናጀደ ገሎቲኒ ሲንጋፈኔ ከነረንገ እስናን እንጀን ሙጫን ኩኒ በጣም ነው ያዘንኩት አመሰስረቲ ማሊፍ አትሊስት በቃ ቶኮ አልቶኮ ደመኒ ሩጆሌን ኩን ኢደደመኒሞ ቆዳን ኩን ኦሮሞቲ ማሜ ወልዳቲ ዱዱበተሜ ዱጋኒ ሲኒን ጀዳ ነሚ ብሪ ቀውምኒ ነሚ ብሪን ቀምነዩ ይምቢታ ይቻላ ቤቱ እንደንደኛ አካስቲ ጋሩ ማይኒ አከነሚ ገርጋሩ በርባኔት ሳይዲ ቶኮ ቀበተኒ ወሪ ወንቶ ጀተኒ በጣም ነው ማዝነው ቶኮ ከነ ለማፋሞ አቡኒ ዋንጀደሜ ኢሳፍ አቡቤ ካኑን ቤኩ ሶባኒ ሞድ በቹን በርባዶ ይቻና መተቆረትዩ ለማን ብራቲስ ሞ አበሉ ከነጎደ ጀቹ አልፈልግም በቃ አብዲኒ መኪና ሳች ብራት ደካይኒ ሱራ ከ መኪና ከነ ቤት ታይደኒ ህዝብን ሳኒቱ ታኒ ለሲ አይዲን ከኒሳኒ ሬስቶራንት ይልፋኔ ይቻላ ሶባ ቤቲኩን ዋይኒ በገቲ ባሴ በኤ ነሚን ቤኔ መሪ አስራካሰው በርባር ስፔሻሊ ፈዩ አብዲና ሚቲጀደም ተሰጀቴፊ የሚገርምሽ ነገር ሴራ ሚዲያቲን ሲጋቲ ሲከፈልሲሰሲ ሲገለ ዋን አብዲን ረጋይ ቱ ጀውሳ ጋፈቴቲ ጀውሳን ሲቲማ አናቱ ገቲ ባሴ ጆሌ ጎጅ አዲ ረኮን ቀቡ ሰውዬ ዮንገለ ነንገለ መለ ሆማ ቀበኝና ነስቲ ኢሴ ገሉን ቀው ዱጋጅሩን ዱበዳ ሲገለ ዱጋጅሩን ዱበዳ ኦኬ ዮንገለ ቢያባ ኮቲንገለ ሎኬሽን ሲኒ ፊነር ኮታ ነቀባ አለቅ nagasni fata soya di fama akka abut tontan akka nama brat na fatta wae tabakayo kan mo wae suki amma jitratchul ifama jin soyen yaada shefit attetyote wal jalan dubbat no isani tikabame rasuki da galofati eye oi sasi indubanete isa iya isa no isa ani galo haafis attu soye yoro dubbatu nam tokko akka jala dubbatu barbaadu bas please ani gafan hasa usanis gafa hasa anjalan hasa wan barbadan hasa ana ban barbadan abi abarrisu ummanni nama qabun dandeeyu nama afonto kennafi please ani nam tokko haga soye dubbatte fit attutti nama kabaja qabu nama ilman qabu nama oromof dhaabbata jiru otooshen dubbata jirtu nam tokko jalan dubbattu tokko kana warri azala jirtan oduuf uftani me kompliinki godhaati dhugaa jirtu baruu barbaaddu dhugaan harka waaqaa jirti taabii godhaa kompliinki godhaa maqaa nama waamtanii waliin arrabsiina cadhisaa aggeeffadhaa jechuudha sooyyee yeroo dubbattu nam tokko jala dubbannaan bilookiin mana kiyya jalaa siin baasaa jechuudha ifama thank you galatoma ani yomballeesse nama ifama gaafachuu danda'udha ani baay'een isin kabaja hunda keessaniin iyyuu naman tuffadhu qabu garuu dhugaan beeku raayoon haasa immoo dhugaan ani ijoollee kun guddisaan በፍጹም nama tokko fiyyuu dhimman sobuuf hin qabu jecha ishee kana jala bara fayyo ani nama gadi buutu akkasis miti namani akkasti nama doorsisu አይደለም ሲገለ humni kan waaqayyooti garuu maayinni utuu hubatteeti በጣም ነው ደስ የሚለኝ abdiif sooyeen gatii maali baasanitu jettee gati ambaase isaan hin baasne
imimmaan kun nuqeen guyyaa lama guutuu gatiin gadi baaneen dubbatannee fi waan nurra ga'e. Kanaaf anaaf abbuun koo nama kokkee wal qabatee bara. Sigalee anaaf abbuun akkatti wallalli natu beeka. Giddeeta akkasiin jaallattaniif an abbuutiin arrabsuu hin qabu. Yoonni balleesse utuunni hin arrabsin balleessa abbuu dubbachuu nama hin danda'u. Nama arrabsuu mini maftee mihoona. Dhugaasaa dubbachuu nama malee. Utuu nama hin arrabsin namatti himuu nan danda'a. Maal eebba? Akkasiin deemna taanaan dhugaa ijoollee kanaas hin dhossina, dhugaa keenyas hin dhossina. Abdiin baay'isawee haasaa akkasiin akka kootti mi'eessee haasa'utti hin beeku. Because akka dhiiraa taasa akkasiinidha kan inni haasa'u jechaadha bakka allaga. Abdiin garuu gatii inni baasee hin beektu. Abdiin akka abbaatti akka obboleessa isaa qabatee jawwisaa wajjin kanii qaxxedee kanii deemi abdii nama. Namni tokko illee hin dhaqina ana dhaqatu hin jedhuun anaaf siin dhiisanii isaan deemani. Jechaadha haadhi manaa abbu. Sigalee deemanii inni kun of kennee hin galee abdiin immoo mana hidhaa guyyaa lama bulee laxxeree galee footoo eessatti argani. Makiinaan abdii eessattidha kan inni footoo ka'e. CID biiroo biratti ka'e. Ani silooleeraa mana dhufe. Ani himadheeraa gadi dhufe. Miidiyaa qaba namni na dhagaa gadi ba'ee dubbatadheeraa hin dubbatanne maaliif waaqayyotti hin kenne bakka allaga እግዚአብሔር ነው የሰጠሁት. waaqatti hin kenne. Abbaa ijoollee koodhaa bar. Gatii baasee bar. Gatii hunduma isaa hammannee dhoksinee fi waldaa tajaajiluun koo gatii nama kaffalchiisaa bar maaliif akka barbaadde baatee akkasiin hin haasa'attu beekta. Kanaaf waan nurra ga'ee warra nu biraa beeka gatii ta'e fayyooni abdii ishee jedhamtu sattuu hin jedhin obbo Abdii jedhama. Sigalee akka biyyaattis kan hojjetu akka waldaattis immoo kan waldaa gaggeessu jechaadha. Abdiin nama miti balleessuu danda'a garuu asirratti abdiin waan inni balleesse hin jiru. Utuu abdiin hin jiru ta'ee hizbii wal nyaata ture mataa walitti qabe malee maal godhe abdiin? Inde anis ikkoo akka keessan utuun ka'ee fiigee dhaqeen beewudha abbuu bira dhaqe. Abbaan manaa koo si gargaaruu dhufe. Kan inni konkolaataan isaatti suuraa ka'ee namicha kana beektu jedhee kokkeen si qabaachaa. Gara እንደዛ አላደረግንም. ፎርዋት ati kenni ati dhiisi ati maalidhi waaqayyotti hin kenne. Waaqayyo sanuun itti kennines immoo galfata nyaatu. Ishee kana si jechuun barbaada fayyoo dubbii caqasii baay'ee jarjartaa dubbii caqasii. Ani siini personaali si gaafa dadhoote jirtutti dhufe. Poolisii inni qabamee garaa minaamin barbaada. Jawwisaa mabira dhageetti. Fayyoo siif abdiin beegatii akkamii baastan. Maaltu si dhagge? Okay. Marti ko dubbadhu. Kaleessa hamma dhumaatti mana ijoollee sana jalan ture. Dhufee ani gaddanii maaliif abbuun nutti hin dubbanne gaddan maaliif anutu waa tokko ta'eeti hiriyoota koo takkas ta'een dhufeedha. Abbuun immoo waan tokko jedhamnee jedha. Egaa isa abbuun jedha malee waan biraa namni haasa'uu hin danda'u gatii ta'ee fi kanuma kan isaan jedhan garuu abbuurraa hundumtu gaaffii qaba. Gaaffii qabu baasanii mucaa kana min jirumaa dhagee addabaachuu. Digalee fayyu kanaafi dubbadhu. Thank you. Ila kaleessa mana galu mana gammee jala ture hundi keenya jechuudha. Wabiini nama suura kana abbaa suura kanaatu isin kenne jedhee viidiyoo isaa suura isaa poolisiin natti agarsiise. Gaafa inni jedhu abdiin dhufee maal jedhe? Seerri biyya kanatti suura namatti argisiisu hin jiru sobadha jedhe. Soba jechuun qabu. Akka nama mana waaqayyoo keessa tajaajiluttis akka Oromoottis maaliif gamalachuu dhaabachuu qaba ture. Gaayoo dubbanne jechuudha. Abalus si kennee ba'ee hin jedhu jedha. Suuraa immoo abdiittu agarsiisan. Abdiinu ijoollee warratti agarsiisanii maalidhe? Siniin kan hojjettu innaan lakkii jedheen ba'ee lakkii hin beeku jedheen garuu abaluutu si kenne jedhee seerri biyya kanaa hin dubbatu dhuguma immoo seerri sooyyee si kenne fayyootu si kennee ba'e akkuma fayyoon si kenni hin jedhu seerri. Seerri akkas hin jedhu garuu seerri maal godhu? Asirrattis wabiin akkas hin jenne kaa suura itti argisiise suurri immoo kan aabbuutii jedhame. Walumaan dhaggeeffachaa turre bar mana gammeetti nama 1,100 ture. Maqaa
abdiin immoo maal jedhee maqaa abaluutu si kenne jedhee maqaa Dumaan turre nama kuma tokkoo fi dhibba tokko ture mana gammee kalees achi jalan ture sanatu na aarse anaan. Wani beektasti misunderstanding wal hubattaniidha malee kanatu si kennee ba'ee jedhanii hin dubbatanii malee suuraa mootaanaan isatti sagarsiisanii innuu gadi ba'ee suuraa akkas nutti agarsiisanidha. Ani immoo abbuutu dabarsee si kennee jedhin abbuu wajjin wallan isatu dabarsee si kennee wallulee jedhani. Kanadha kan abdiin jedha. Abdiin maqaan dubbatanii suuraa immoo suuraa isa kanatu si kennee suuraa isa kanatu si kennee jechuudha kun wal ajjeesaa wal fixaa jechuudha. Wal dabarsaa garuu abaluun beektaa sin jedhu kana beektaa sin jedhu dhufaniyyuu gaafa nama barbaadan namicha kana garteettaa namicha kana beektaa maal hojjeta namichi kun yoo dubbatte hin dubbattu taanaan sirrii banisa jarjartee immoo akkuma jedhame dhuguma maaltu narra ga'a jettee dubbattee baatte taanaan immoo naatee I don't know ani hin beeku kuni namicha sana laallate. Amma si irra caala kan aarsee dubbachise sana dabar. Kan aarsee miira keessa na galchee sanadha. Ani yoon gale sooyyee dhugaan siin jedha ani yoon gale hundattuu beeka. Amma koottaa na qabsiisa na galcha. Shaanxaa tokkitti hin qabu waan asii qabu tokkitti hin qabu. Ijoolleen sun lamaan iyyuu qabeenya isaanii akkasii kan halkaniif guyyaa itti dafqan dhiisanii galan. I have passport biyya biraa galee deemuu danda'a. Dhugaa waaqayyo. Amma koottaa amma bilbilli gosa sana jijjiirradheera. Asirraan inni bilbila gosa haaraa sii kenna lookeeshinii siif hin ergaa koottaa. Maani beektaa miira akkas miira keessa. Amma koottaa anis eenyudha amma koottaa satti kanarraan kan eegamu dhimma biraa qabda na biraati yoo ta'e personaalii. No dhimma biraan qabu. No ani dhimma biraan qabu. Asirratti Ani dhimma biraan qabu. abdiin suuraa sitti agarsiisuu danda'u garuu abaluu si kennee ba'e never ayilish. Abaluu jinjenneenni selaachi irratti na dhaggeeffadha. Abaluu jenne bar suura natti argisiisanii suurri immoo kan abbuuti jedhe wabii naa fidaa bannaa taachuu. No dhaggeeffadhu suura wabii abbuutu si gashee jedhee poolisiin footoo ayaasaayyi ba'uunatu namni ishiin agarsiisu. Ila seera abbaa barbaadde namni wal ajjeesaa bar boriif sodaatu barasaan waa'ee biyya wal gashuu mini boriif wal fixuu jedhanii sodaatu. Kuni CID biyya kanaa never suuraa sitti agarsiisuu danda'a. Elaa kana beektaa nama kana beektaa abaluu beektaa dha sirsirii ta'uu danda'u. Garuu abaluutu biyya kanaati si garshe jedhanii never ayin nagaram haadhoo kunaa sitti nima yoo uunat namni ba'uunat sitti nima ani maatii yoo taate malee koo waan namichi kun itti hidhame koo si agarsiisu dur sitti amma garuu sitti niman eenyudhatti obboleetti dhiyoo ta'e ragaa fidi. Haadha manaa yoo ta'e birth certificate fidi. Xaaxaa meeqa argitee waraqata geessitee keezii isaa sitti himaati. Never ayilu. Utaati waan tokko taate tun hidhameeti abdiin haadha manaa kooti hidhame yoo dhaqi birth certificate fidee. Anaa fi wantoon mana hidhaa deemne haadha manaa ta'uu kee ragaa yoo fidde malee hin beeknedha. Hin beennu. Ragaa finnee maal jennee nama akkasiidha kan abaluudha mucaa kana footootti agarsiisuu danda'u dhugaadha. Maaliif nama akkasii beektaa'e kana beektaa'e garuu abaluu ilaasa kanatu si kennee ba'e akkasaa kennee ba'e inni alaaqamaanii nama akkamiitu mudatee mucaa kana akkasidha ani hin beeku. Garuu akka seera biyya kanaatti ayidallam akka Itoophiyaattu hin jedhamu malee namni wal fixaa bara biyya tokko qabu bara ijoolleen hoogganama. Isa kanadha kan abdiin dubbachuu barbaade malee harka maalirra qaba? Harkarra qaba abdii giddeetaa abdiin abbuu arrabsuu qaba. Abdiin isin biratti jaallatama argachuuf dhugaa jirurraati haasa'u qabu. Mucaan kun mucaa miidhama sallee dubbatachuun barbaadee bara. Nuun immoo gara argineetti bubbisna beektaa akkana miti. Kanaaf fayyuu miira keessaati ba'i abdiis hin beektu. Anaanillee nan beektu kottaa na qabsiisa kottaa na gashamaan arraba namaadha beektaa arraba miiraanii galuutu No seeraan si gaafachiisaa naan jette bar seeraan si gaafachiisaa naan jette bar seeraan na gaafachiisa miti. Okay yoo baay'ate biyyan gala rakkoon biraa kan narra gahu biyya kanattis maaliif akkasii jedhe beektaa ijoolleen tuusan jireetu naan sirran galiin abdii biraan naagaa jettee ergachaa turte abdii biraan arraba sii ga'uuti abdiini nama lukku Fayyo. anaaf uffee na Masi usi mirga dubbachuu qaba usi masi. Qoyi cal'isii taragaaggadhi.
yoo nama dhageesse taragaagge asirratti abdiin mataa isaa hidhamee bahee jechaa jirti. Dubbii hubataa deemaa jechuudha. Dubbii lak kanatu caalaa osoo hin taane asirratti abdiin mataa isaa hidhamee bahee siniin jechaa jirti bara. Gargaaruudha sinii dhaggeeffatu. Sinii galee yeroo abdiin hidhamee bahes nan beekan. Yeroo abdiin hidhamee bahes nan beeka. Aqaallo sooyyee nan beeka yeroo abdiin hidhamee bahee isaanii. Fayyona waa tokko sitimu abdii fi jawweetu gargaaruudha qabni kan isaan boolla galan lingarsh. Akkan ka akkasni sittaasoo barbaadda. Maanna shaanchi eenyudha እንደዚህ የምትናገር? No ani homaayyu miti no. Sooyyee ila abdiin nama lokeeshinii qabudha. Anaan dhuftee naasofsiisuu dandeessa sooyyee. Abdiin kana natti balleesse inni abdiif hin qabadhu anasitti. Digale kanarraan kana fegaru abdii isa jedhamu sanaan abdii baanchi andabat የሚጠራ ሰው አይደለም. akkasneem ሰው ነኝ እሱም ሰው ነኝ. anis nama innis nama. Dhugaadhaan garuu maali beektaa? Garaayyoo miira keessaa bahiitii dhaggeeffadha. Laa akkasin jedhamu fayyu miira keessaa bahi akkasin jedhamu. Ilaa masi waan isheen kana dura jettee hundi keessaniyyuu dhageessaniitu. Kun immoo sirrii miti. Ati kiristaana ta'uu fi namni kiristaana ta'uusaa jala buustee dubbattatu hin ta'ini ofii kee afaan keetiin maaltu ba'a? Abdiitiin kottu abdiisiif balleessiteet kaleessa akkas jetti barreessiif. Anatti kottuuti natti misooyyela akkasidha wal beennanu. Kanarraan kana fegaru waan hin beenne tokko hin haasa'in. Asirratti namooti waa hedduu itti miidha